Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Namoonni nama hin dhukkubsatin dhukkubsataa fakkeessuun hojii kadhannaa irratti bobba'uun mallaqa walitti qabaa turan to'atamanii jiru dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu kun oduu xiyyeeffannaa hawaasa bal'aa barbaadudha. Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa dhukkubsatuun yaalarra jiru. Dhukkubsatuun isii kun immoo tibbana ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Isiniin ga'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti tibbana fufteedhaan tarkaanfii fudhataa tureen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu kaaba Itoophiyaatti fi akkasumas muddamsuu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiruun walqabate odeeffannoo gabaabaa qabannee jirra. Akkasumas oduu biyya alaatiin kantiibaa magaalaa Niiyork ta'uudhaan tibbana seenaa haaraa galmeessuudhaan kan mo'ate odeeffannoo dhalataa Afrikaa tokko qabannee jirra. Isiniin kenna oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjinis wajjin ka turuu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Nama nagaa dhukkubsataa fakkeessuun hojii gowwoomsaatiin namoonni deeggarsa sassaabaa turan to'atamanii jiru. Dhukkubsataa fakkeessuun nama fayyaa qabu konkolaataa keessa ciibsanii shakkamtoonni sobaan hojii gowwoomsaatiin deeggarsa walitti qabaa turan to'atamuun qorannaan irratti taasifamaa jiraachuu qajeelchi waliigala poolisii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Shakkamtoonni kunneen dhukkuba kalee dhukkubsate jechuudhaan ragaa sobaa qopheessuun magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraa keessa deemuun mallaqa walitti qabaa turuu qajeelchi poolisii Finfinnee beeksisee jira. Konkolaataa lakkoofsa gabatee koodii 32634 Oroo kireeffatuudhaan naannawa Ayaatitti osoo kadhatanii mallaqa walitti qabaa jiran poolisiin kutaa magaalaa Lammii Kuraa hordoffii taasisaa tureen to'atamuu isaanii himamee jira. Sakattaa taasifameen mallaqa sobaan guurame birrii 23,325 argameera. Namoota mallaqa kadhataniif guyyatti birrii 300 kan kaffalamu yoo ta'u kiraa konkolaataatiif immoo guyyatti birriin 3,000 kaffalama jedhamee jira. Walumaa galatti shakkamtoonni yakka kana irratti kallattiin hirmaatanii fi deeggarsa taasisan 9 to'atamanii qorannoon taasifamaa jiraachuun eerameera. Oduun itti aanu kun oduu xiyyeeffannaa hawaasa bal'aa biyyattii barbaadudha. Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa kitaaba biyya koof ta'u barreesseen jira. Yoo fedha waaqaa ta'e dhiyeenyatti nan xumura jedhu. Komishinar Lalisee Dhugaa muuxannoowwan biyyoota adda addaa walitti fiduudhaan Oromiyaa kaartaa turizimii addunyaa irratti mul'isuuf sochii eegalametti kan makaman bubbulanii jiru. Komishinar Lalisee Dhugaa Finfinneetti dhalattee Finfinneetti guddatte waggaa 20 oliif dhaabbata idil addunyaa gurguddaa keessa hojjechaa turte. Kana booda Finfinneetti deebi'uun turizimii bifa dijitaalaan addunyaaf beeksisaa turte. Amma Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaatti. Miiltowwan hojii isaanii biroo waliin ta'uudhaan Viizit Oromiyaa biraandii turizimii Oromiyaa adda taasisuun sochii turizimii Oromiyaa irra darbite kan Itoophiyaallee dadamaqsaa jirti. Tibbana garuu dhibee kaansariin qabamtee dhibee kaansarii irraa wal'aanamaa hojii idilee isii hojjechaa jiraachuu miidiyaa hawaasummaan erga qoodanii booda namoonni hedduun yaada fi kadhannaan akka isaan faana jiran karaalee garaagaraan ibsaafii turan. Komishinar Lalisee Dhugaa bakkuma wal'aanamaa jiran irra wal'aansarra osoon jiru kitaaba biyya kootiif ta'u barreessuu eegale. Waa'ee gaggeessummaa irratti xiyyeeffata. Walakkaa barreesseen jira. Yoo fedha waaqaa taate nan xumura jettee jirti. Komishinar Lalisee Dhugaa yeroo amma biyya Joordaan magaalaa Amaanitti hospitaala wal'aansa kaansarii kennuun beekamutti wal'aanamaa jiraachuu dubbattee jirti. Yaala fudhataa jirtuun wal qabsiiftee fayyummaan isii haala gaarii irra jiraattus himtee jirti. Ani nagaadha. Abbaan mana koos na wajjin jira. Rakkoon tokkollee hin jiru jettee jirti. Tibbana namoonni hedduun dhukkubsatuu koo dhagahanii jaalalli naaf agarsiisan kanan eege oli kan jedhan Komishinar Laliseen kadhannaan isaan naaf taasisanii fi akkasumas jechoonni isaan ittiin na jajjabeessaa turan cimina naaf ta'ee jira jettee jirti. Akkasumas biyyaa fi Oromiyaa ani jaaladhu tajaajilutti nan deebi'a.
Boru harka Waaqaa jira. Uummata koo na jaalatuuf kabajaa fi jaalala guddaan qaba jettee jirti. Maarree uummanni keenya dhukkubsatuu isii kanaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan kan Islaamaatii fi kan Kiristaanallee akkuma amantii keessaniitiin kadhannaa isiif akka taasiftan asumaan isin yaadachiifne jirra. Nutis Rabbiin si haa fayyisu siin jennee jirra. Oduun itti aanu Oromiyaatti dhaabbilee daldala seeraan alaa irratti bobba'an jedhaman 49 irratti tarkaanfiin fudhatamuun beeksifamee jira. Naannoo Oromiyaatti dhaabbilee daldala seeraan alaa daldalan jedhaman 49 irratti tarkaanfiin bulchiinsa fi seeraa fudhatamuu biiroon daldala naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaan hoogganaa biirichaa Tasfaayee Gashoo tarkaanfiin kun baatiiwwan 3 darban kan fudhataman ta'uu ibsee jira. Dhaabbileen daldalaa kunneen kan madaallii waliin dhahan nagahee kan hin kunne oomishaa fi shaqaxa seeraan ala kan kuusanii fi kan dhoksan irratti tarkaanfiin bulchiinsa garaagaraatii fi hanga saamsutti fudhatamee jira jedhee jira. Akkasumas namoonni daldala boba'aa seeraan ala irratti bobba'an 30 seeraan kan gaafataman yommuu ta'u namoonni 5 hidhaa waggaa 4tiin adabamuu ibsee jira. Oduun itti aanu hulaa galaana diimaatiin wal qabatee walitti gaarreeffannaan Itiyoophiyaatii fi Eertiraa cimee itti fufee jira. Yeroo walitti gaarreeffannaan Itiyoophiyaa fi Eertiraa cimee itti fufe kanatti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii affeerraa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitiin daawwii Masriitti guyyaa 5 taasisaa ture xumuruudhaan har'a gara biyyaa deebi'ee jira. Yeroo gara biyyaa deebi'ettis haasaa taasiseen yookaan immoo yaada kenneen biyyoonni qarqara galaana diimaa jiran qarqara bishaan isaanii akka tiiksan akeekkachiisee jira. Akkasumas pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin Itiyoophiyaa waa'ee galaana diimaa maaltu isii galche jechuudhaan dubbatuun isaallee dhagahamee jira. Itiyoophiyaan leengama isiiti dhimma hulaa galaanatti wal qabatee dhimmi hulaa galaana diimaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Tolaanis ta'ee lolaan hulaa galaana diimaa deeffachuun waan hin hafne jechuudhaan dubbatamaa jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa tibbana haasaa taasiseen haala naannoo Tigraay fi akkasumas Eertiraa wal qabsiisuun yaada kenneen lolli kaaba Itiyoophiyaa akkasumas Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti ka'uun waan hin hafne akka ta'e akeekee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa haasaa taasiseen inumaayyuu hanga ammaatti ni obsine wantoonni lolaaf sababa ta'an hedduudha jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas galaana diimaa qabachuuf qophiin xumuramuu ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan loltoota mootummaa irratti raawwataa tureen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Loltoota mootummaa hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irra dhaqqabsiise jedhee jira. Har'as lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatuu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamee ture irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbutti tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argachuu beeksisee jira. Aanaa Haroo Sabbuu ganda Saatanoo Diimaa bakka addaa Beellam jedhamutti sadaasa 3/2025 haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 7 addunyaa kanarraa godaansisee 11 madoodhaan adabee injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Loltoonni mootummallee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu kan beeksisan yoo ta'u tarkaanfiin isaan fudhataa jiran immoo namoota nagaa irratti ta'uu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Haaluma kanaan kaleessa galgala jechuun halkan sadaasa 4/2025 lixa Oromiyaa aanaa Lataa Sibuu ganda Nimaay Somboo jedhamutti loltoonni mootummaa namoota nagaa 2 fuudhanii deemaniin haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaanii galaafatu odeeffannoon garas irraa baate ibsitee jirti. Namoonni loltoonni mootummaa haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaanii galaafatan kun namoota siyaasa irraa bilisa ta'anii fi rakkoo homaatu hin qabne jechuudhaan jiraattonni yaada kennan ibsanii jiru. Oduu gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisaa ture eebbisuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaatti tibbana bakkoota garaagaraatti fufteedhaan humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama biraatiin immoo
Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun tibbana Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee miseensota raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiran simataa jiraachuu beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin Zohiraan Mamdaaniin filannoo kaantiibaa magaalaa New York mo'atee jira. Zohiraan Mamdaaniin filannoo gaggeeffame mo'atuun kaantiibaa magaalaa New York 111ffaa ta'uudhaan filatamee jira. Filannoon kun filannoo seenaan addaa itti galmaa'ee jedhamee jira. Ganna 34 kan ta'e Zohiraan Mamdaaniin kaantiibaa magaalaa New York 111ffaa ta'uun kan filatame yoo ta'u, mo'atuu isaa kanaan walqabatee seenaan addaa galmaa'ee jedhame tokkoffaa magaalattii bulchuuf Musliima jalqabaati. Lammaffaa waggaa 100 keessatti namni umriin xiqqaa kan jalqabaa ta'uu isaa yoo ta'u, inni sadaffaan immoo dhalataa Afrikaati. Mamdaaniin Afrikaa Ugaandaatti kan dhalate yoo ta'u, maatiin isaa Hindii irraa akka ta'e kan himame. Dimokiraatii kan ta'e Mamdaaniin filannoo kibxata guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 4 bara 2025 gaggeeffame irratti sagalee 150 ol argachuudhaan bulchaa duraanii Andiiruu Koomoo fi akkasumas kaadhimamaa Riippaabilikaanii Kaartis Silwaa injifatuudhaan. Filatamuu Mamdaanii kanaan walqabatee Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada kennee jira. Namni kun kooministiidha, yoo filatame waan sirrii gochuu baate fandii tokkoyyuu narraa hin argatu jedhee jira. Oduun itti aanu lammiin keenya Itoophiyaatti ukkaanfamee butame birrii miliyoona 3 kaffalamu gadi dhiifamee jira. Lammiin keenya Itoophiyaatti ukkaanfamee butamee ture Saamu'eel Injaagii Imbuguwaa jedhamu kaffaltii shilingii miliyoona 3 yookaan birrii miliyoona 3 kaffaluun gadi dhiifamuun gabaafamee jira. Waggoota lamaan darbaniif Dabra Birhaan kan turee fi hoogganaa warshaa fuullee Ardaash kan ta'e Imbuguwaan bakka hojii isaa naannoo Amaaraa Dabra Birhaanii butamee ture. Erga butamee booda hordoffii taasifameen birrii miliyoona 3 gaafatamee birrii miliyoona 3 kaffalamee akka bahu taasifamee jira. Yeroo ammaa kana gara biyya isaa gara Keenyaa deebi'uunis himamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.